Osfanan biya Masri magala Kairo tunde fameda kanuma sababe fachuudhaan sagantaalee hedduu qabannee asitti argamna sagantaa keenya wal aduu kan isin biraan geessisan hundi keessanuu roota keessummoota iddoo qabannaa daawwattoonni iddoo qabannaa qoree namoota iddoo qabsiisa. رسالة ميجا كمان الله انت حاجه بالربع بقول لك بالله عليك Sportif yang masih jalan jirkan gareren torbanu malaya kesan ufatani yero toko gara durre tak kedufkan bagi kalama agar si sagababa geba kamnu fundi kesanu gara durre tas baya gareren torbanu wari osfi jalan ti kalama ufatani jirkan شان الجنيه واقع defa fundi kesanu yu anole gari anole afan kallo madawalabu shashe Young Boy, Africa Sport, Murti Guto, Hundi Kesanu, Garanas Pa, Garadiretti, Vanessa, Geba, Yerojal Abafia, Masri, Magala, Kairoti, Guyara, Jalkamuranti, Agarsiza, Gavawa, Sukamna, Hundi Kesanu, Yerojal Kavaja, Garanabaya. Agarse, garas. Ega durarratti maanguddoonni keenya guyyaa irraa sagantaa kanarratti affeeramtan Khalid Ajisultoo gara waltajjiitti as nu kottu Sheekh Bushraa Khalid Ajisultoo fi Sheekh Bushraan gara waltajjiitti nu kotta Naboo Tippeessoo obbo Naboo Tippeessoo illee gara waltajjiitti nu kotta sagantaan keenya eebbaa waan jalqabamuuf akkuma aadaa keenya maanguddoonni nu eebbisanii yeroo keenyatti fayyadamuuf maanguddoonni gara waltajjiitti kotta. Garenen hundi keessanuu tartiiba kana akkana meedaa jettee tolsikaa gareen hunduu maalaa keessan uffadhaatii akka waraabbiif tolutti akkana ol siqaa Shamsu Shaashen garana koottaa Aanolame Murtii Guutoo Madda Walaabuu maanguddoonni eebbaaf yaamamtan Khalid Ajisultoo Sheekh Bushraa obbo Tippeessoo Ega Federation Kuka Mila Biya Masri Biya Jalqabaaf agarsiisa irra jira gareeleen babbareedanii fuuldura keessanitti argaman jalqaba ragaa agartan Shaashee Madda Walaabuu Africa Sport meerre gareeleen kuwwan waaw hamileen hin jiru Fami cameraman Fami gara waltajjii got Kami tak khas Yalla Hayyee maanguddoonni keenya Sheekh Jawaaris nu jidduutti argamu. Sheekh Jawaariin gara waltajjii nu simadha. Hamilee maashaallah tabarakallah. Sheekh Jawaar keessummaan kabajaa ta'anii asirratti argamanii jiru.
koreen naamusaa warra baajii qabu malee nam tokko as keessatti arguun barbaannu seeratu jira nuti waliif seera waan taaneef Oromoo isin dura dhaabne poolisii ol seensisuu waan hin barbaanneef hundi keessanuu seera nuu kabajaa ijoollee isin dura dhaabatan nagaa galatooma. Egaa itti aansuudhaan akkuma aadaa kennaa eebbaan jalqabnaa namni nu eebbisu jalqaba irratti Sheek Jawaad gara waltajjii koottaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي إسلام سايس إنجل عنقبو وندك يسوع ورنا كرتة أكمل جا وندك يسوع ورنا مارين جا ورنا بسناقون أمو هنديو موي خاكي سامنا سامنا تنجرو خاجة باتي جيجر مخم جيجر خاجة باتي جيجر وندك يسوع جماعة إن شاء الله hundi keessanuu jabaadha inshallah hundi keessanuu warra gartee dorgomiidhaan sadarkaa keessan warra bisinaa godhu hamtu warra bisin irra haa qabu miila keessan miila caccabuu miti kanagee warra bisinaa godhu inshallah jazakumullahu khairan agartee dorgommii nagayaa agartee namni itti miidhamne hundi keessanuu itti gammada warra bisinaa godhu hundi keessan itti gammada warra bisinaa godhu hamtu warra bisin irra haa qabu gammachuun warra xumura bisinaa godhu agartee dorgommii jalqabaa deemtafii ta'u warra bisinaa godhu hundi keessanuu warra ijjamaa warra bisinaa godhu agar insya Allah kami sudah berjaya begitu kita bisa mana pada kalau cuma ustaz kita kami ini kita sudah yang berdoa obat-obatan asal terubani dua kisu obat-obatan ambil semata top Asbay. Gadaa bilisummaa saniif haa ta'u, injifannoon kan hundumaa keessaniif haa ta'u, kan jabaateeti mo'ata jedhee jabinaaf sinaan gunaa hunduma keessanii galatooma ulfaadhaa jabina naamusaatii fi taphisa qolummaa eleettadhaatii fi bifa ulfaadha galatooma garee afran qalloo welkaam baga dhuftan isaan achitti argitan afran qalloodha. Itti aansuudhaan sagantaan kennaa akkuma itti fufeetti jira dura taa'aa OSFI magaalaa Kaayiroo yeroo jalqabaa kan ta'e Doktora Jaalalaa yookaan Obsaa Reedwaan haasaa gabaabaa nuu taasisaa. Obsaa hamileen gara waltajjiitti nu simadha. Obsaa chop rap ulfaadha galatooma aanitiyya nu boositan waliin boonne baga dirree jaalalaa dirree gammachuu dirree barachuu dirree hawaasni keenya tokkummaa dhugaa jaalalaatii fi akkasumas tokkummaa itti waliin qabuun itti waliin hirru kanatti wal agarree duraa dursee isin jechuun barbaada. Akkuma beekamu guyyaa irraantanaa koreen federeeshinii yookaan Oromoo Ispoortii Federeeshinii Oromoo Ispoortii Federeeshinii kan arraantanaa sagantaa baniinsa isaa jalqaba garee lamaan jidduutti gaggeesse garuu akkaniin ani malu dirree irratti hawaasa kiyya affeeradhee gareelee hunda wal simsiisee wal barsiisee sagantaa miidhagaa fi sagantaa bohaarsa qabu hawaasa kiyya nan qoodaaf jee sagantaa kana mijeessuutti kan hin galateeffadhu akka boodittis akka gumii abbootittis akka hawaasa Oromootitti hunda waliigala dhalattoota Oromoo dargaggoota Oromoo shamarran Oromoo hawwan Oromoo fi manguddoota Oromoo dirree kanatti argamtan alla magannaaftaa. Guyyaan irraa guyyaa gammachuudha guyyaa jaalalaa guyyaa hirmaata Oromoon baqattoonni kan as keessa jirru hiree jaalalaa hiree akkasumatti illee wal danda'uudha waliif itti qooduuf haa ta'u mallattoon keenya mallattoo jaalalaa mallattoo irbaataa fi faxara yookaan hiraata keenya hunda keessatti nagaa fi jaalala waliif hawwinu nuuf haa ta'u isin jechuu barbaada. Oromoo Ispoortii Federeeshinii mul'ata keenya jalqaba isaa kana fakkaata. Haasawoo isinitti hin dheeressu. Guyyaa arraantanaa sagantaan nuun malee sagantaa kanaa miti. Sagantaa dirree guddoo Olompik irratti tilmaamannee kan kaane yeroo ta'u garuu akka carraa taanee nu mijaa'uu dhabuudhaan yookaan nu laafina ammaan dura tureen hoomsa keenya ammaan tana barnoota akka nuuf ta'u abdannee fuuldura faayinaala yookaan geebaaf gara waltajjii Olompikitti ajjee akka isin galu gamanuwaan federeeshiniin isin ibsuu barbaada.
akka yaada dhuunfaatti yaada bu'uureessaa yaada tokkoomsaa gareelee hunda ijaaree walitti dirree kanatti argamsiise dargaggoo Saad yookaan Oromoo istuudiyoo galateeffachuun barbaada. Yaada keessaa ulfaataa kana akka hojii xiyyaatti humna abbootiitiif galateeffachuun barbaada. Dargaggoota koominiitiilee adda addaa hunda keessattuu warra waamicha garaagaraa taasifnee fi osoo nuti waamicha taasifnee nufa argamtanii nu boonsitanii dirree kanatti waliin argamnu waliin isin dhaabbatu akka boonitti nagaan taphata qabnee akka xumuraatti gochii adeemu sirjaa galatoomaa allama ganna. Ulfaatu obsaa keenya achuma tura sagantaan hin xumuramne obsaa sagantaan hin xumuramne dhiifama itti aansuudhaan responsibilitii hunda fudhatee itti gaafatamummaa fi bakka guddaa nuuf kennee akka abbaattis akka gaaddisaattis Oromoo Ispoort Federeeshiniin Kaayiroo kan jedhu kana nu simachuudhaan arrallee nu cinaa dhaabbachuudhaan kan nu biratti argaman gumii maanguddoo Oromoo as jiranii dura taa'aa isaanii Sheekh Awwal Abdul Hamid gara waltajjiitti affeera. Sheekh Awwal Abdul Hamid hamilee chop rop. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو ايه تجرا كايرو جرا ilmaan Oromoo guyyaa har'aa dhugaa dubbatuudhaaf gammachuu guddatu nutti dhagahame gareeleen ispoortii yeroo jalqabaatiif haala kanaan tokkummaa baqattoota Oromoo haala kanaan qopheessitanii bakka kanatti argamuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isinin jenna. Gabaabinumatti itti aansuudhaan magaalaa Kaayiroo keessatti nuti baqattoonni Oromoo tokkummaadhaan waamicha akka gumii manguddoo Oromootitti tokkummaa waliif haa labsinu yoo tokkoomneetiin hin jenne carraa hedduu arganna waan ta'eef addaan faca'umsi nuuf hin tolu waan ta'eef afaan tokkoon akka gara gamaatitti ceenu tokkummaadhaan yoo deemne waan moo'annuuf akka waamicha keenya kabajaadhaan dhageettanii akka koominiitiilee Oromoo biyya Masrii akkasuma gumii manguddoo Oromoo magaalaa Kaayiroo keessatti waliin taane afaan tokkoon baqataa kana akka ceesifnu gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsa. Guyyaa har'aa garee ispoortii garaagaraan naannoo Oromiyaa irraa walitti dhufanii haala kanaan akkanatti waan nutti dhufaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa ummanni asitti argamtan naamusaan sagalee keessanillee gadi qabadhaa nuti bakkeen jiru biyya ambaa waan ta'eef gumiin manguddoo Oromoo haala isin argitan kanaan ispoonsara waancaa abbaa moo'ateef isin marti keessanuyyuu mooyuuf akka gabbatan isin ergina gumiin manguddoo Oromoo haala kanaan ispoonsara waancaa isinitti godheetiin jira yeroo itti aanu kakana caaluun akka isin simannu abdii qabna waggaa waggaan akka asitti haala kanaan itti fufnu kabajaadhaan isin gaafadhaa naamusaan akka bakka kanaa gallu ulfaadhaa galatoomaa. Ulfaadhaa galatoomaa Sheekh Awwal bakkatti nu deebisa. Dhiifama daqiiqaa lamaaf taphni jalqabamuuf deema. Dargaggoo Saad Ramadaan gara waltajjiitti kootu Saad Ramadaan hundeessaa Oosfii fi yaada kana jalqabarraa kaasee sadarkaa kanaan kaga'edha. Geebaa taphattoota duratti yaadannoo suuraa fi waan gabaabaa waliin fudhata. Saad gara waltajjii. Saad hamileen hin jiru. Hamileen. Chop rock. Hamileen hin jiru. Achumat hindufan isin hindufan hindufan. Itti aansuudhaan waancaan guddaan akkuma argitan garee injifatee mo'ateef kan kennamudha. Waancaan xiqqaanis guddattoota yookaan aandireejii ijoollee biyya kana keessatti shaakalarra jiraniif kan qophaa'edha. Taphaa kallattii lamaan gaggeeffamudha. Itti fufa. Akkasuma waancaa garee hawaasaatiifillee ni qopheessina jedhaa jiru. Ulfaadhaa galatoomaa. Hayyee
amma gara taphaatti ce'uuf deemna. Tapha jalqabaa gareen nuu banuu madda walaabuu fi shaashee. Madda walaabuu fi shaashee irraa gaarii jechaanii teessoo keessa irratti deemtanii iddoo qabattanii tapha biyyaa irraa bareedaa galii sananaan madda walaabuu fi shaashee kan daawwan ta'a. Hundumti keessanuun faadhaa galatoomaa. Iddoo teessuma keessanii qabadhaa. Madda walaabuu fi shaashee al tokko Diritaa madda walaabuu fi diritaa shaashee listii taphattoota keessanii gara waltajjii osoo nuuf fiddanii baay'ee bareeda. Taphattoota dirree irratti hirmaachiftanii fi teessoo jijjiiraa laafettan gamnaa akka nuuf fiddan. Iddoo qabadhaa maaloo yeroo hin qabnu waan ta'eef iddoo qabadhaa warra turee naamusaa dhabeera. शाशे अमरतिके युता घरे शाशे चर्रा गारी तवतो तैरी सिक्कन घरे लमानो 20 साल में जुड़ा अमर अब्दियमान मडोला बुर्रा Mee teessoo asii daanyaan warroonni qabxii qaban teessoo barbaadanii ifaa hojii namni kennaa as keessaa fi teessoo lamaan keessummoota kabajaa osoo hin taane namoonni humti miila aphattan dhiifama. Amar. Kalas kubba bira. Oh. Nuralla. Bakka al tokko gara waltajjiitti barbaadamaa jirta.
gareen lamaanuu tapha bareedaa naamusa qabu nu garsiisaa jiru. Kubbaan akkuma itti fufeetti jira. Shashee, wow, Shashee, goal, ay, ingalle, kubbaan gara alaatti bahee ture, Muhammad Furii. Shasheen kubbaa to'ataa jira. Maddoolaabus cimee hordofataa jira waan ta'eef tapha bareedaa nu garsiisaa jiru. Maddoolaabuu duuba eegaan lakkoofsa 22 kubbaa gara alaatti baasee jira. Kubbaan shaashiidhaaf kennamee jira. Kubbaa harkaa shaashiidhaaf kennamee jira. Dirree madda walaabuu irratti kubbaan to'atamee taphatamaa jira. Kubbaan gara alaatti bahee jira. Rukniya yookaan koornaa shaashiidhaaf abbaa murtii dirree keessaa koornaa kenneefii jira. Tipeso, Shashee, Shashee kubbaa to'atee jira. Shashee lakkoofsa 2 Tipeso. Shashee Maddoolaabuu burqaa seenaa Maddoolaabuu kubbaa gara alaatti baasee jira. Gareen kubbaa miilaa Maddoolaabuu. Sido. Kubbaan gara goolii gadi kan jirutti lakkoofsa 2 Maddoolaabuu. Shashee. Daanyaan Hamilan injiru.
Jabal ya bar. Alam ba? Akan kabiran. Muhammad Free, Shashi, go, Shashi, no. Nah, fouling Oljata Megira, Madda Walabu, Shashi tunggu duluan, Madda Walabu saja, ini Kumba, Nina, Muhammad Firoz gar kuasa kam Muhammad
ايش دون قرد ده لقى ساكت عندنا هنا إنه لا التيم يسأل كانت الليمي محمد كاروت الليم كاروت محمد ايه اكشلي تناسيت سو أمارة إسلالة عبد الله تبر إسلالة تبر سو أمارة أمين خبّان الفلوس خبّان على بواسي ما جنان تقول على بواسي خبّان Kakak tu Femi. Thank you.
adabbiin shaasheedhaaf kennamee jira. Kubbaan shaashee harka jira. Shaashee Saad Ramadan gara waltajjii kootti. Kubbaan shaashee fi madda olaaboo jidduutti falmiin jabaan gaggeeffamaa jira. Adabbiin shaasheedhaaf kenname. Shaasheen kubbaa adabbii gara goolitti dha'ee jira. Gallee gooliin alaa ba'ee jira. Shaashee fi maddi olaaboo. Saad Ramadan gara waltajjii. Madda olaaboo. Olaaboo. جدون دوات عربيك جدو شوبسيس جدو شوبسيس Daa'imman taphataa namni jiru qaba. Taphni kubbaa miilaa garee lamaan gidduutti adeemsifamaa jiru akkuma argitee jira. Kubbaan madda olaaboo jira. Madda olaaboo Mustafaa. Madda Mustafaa. Madda olaaboo Madarii. Madda Safiran. Madda olaaboo. Madda olaaboo kaasee jira.
Sagale kennu diddani bar sagale madhabe Dura dura di baga firra medan keessa nimi Kubbaan gara alaatti ba'ee jira. Kubbaan adda walaaboo sabbaa murtii kenneetti jira. Seenaadhi. Kaasheen firii kaasheen. Adda adda firii oofsaayidii seenee jira. Abbaan murtii kubbaa kanaa hin kenneefi oofsaayidii ta'ee jira kubbaanii. Shaasheen tapha bareedaa taphataa jiru. Deesaa jiru. gamas darba Duma dhaqa duma Shaashee madda walaaboof dhiifama. Abbaan murtii madda walaaboof murteesseetti jira. Mustafaa. Sito danyani
دي سكوبات بات دانيا دي سكوبات بات بوت تنغاسا أبي أولا نما كانوا ما نغاسا Mereda, mereda. Era culpa. Elari. Elari. Ada culpa. والله لا سيد محمد Itu kaba. Alamu. One. गद्दा बरेदा لا هنا ميدان بدليف لا هنا خلاص مشتي Abdi Ali. Gol. Şaşin Sarıdan Çevira. Gol. Diam. يلا خش جمال Saya tak. Kami kamanggal wana gachi eno ibeso gachi gratumitira edo mawaji edo jirani koi Pasi
Dongora Faisat. غربت kamu bas Nageso हमारा नाम मसले
Carro. Dogongora lama. Alawa fudhachuu deemaatti manaayi. Chipsii bitannee jedhii sabaatu. Eh? Asing jalasi kakak. Mana? Kasih kasih kita orang kerta. Dabri, itu power में चलेगा. Tamni daqiiqaan isaa boqonnaatiin duratti dhiyaachaa jira gara boqonnaa haraafannaa gaawaa jiru jecha boqonnaa harkaatiin faashin gara mataa waraana sirbataa jira boolii gool shooshi
goolii egaa jedhamee waan jiru jechuudha. Warreen taphattoonni yeroo sana achi jirtan taphni shasha fi garee maddoolaa bujeetitti guyyaa irraan kan ajjeefamaa jiru boqonnaan duratti karaa boqonnaa geejjiba. Daqiiqaan 45 boqonnaan duraa taphatamee boqonnaadhaan waan ga'e jiru jecha rabaafannaan booda boqonnaan ka'uun deebi'an ta'a. Ararso, kamu semua. Acu dah, Ararso. Video mana? Lah, video. Beli video. Dah har, naik tu video kawan, sama bocor. Kuasi anda lebar anak muda ni. Wah, bukan ini. Bisa. Bada. Kau yang payah tu kuasi di sipai. Coba nak. Bada. Sini. Abang. Nice. Masakan lah tu? Lah masakan, dah pun masakan. Alamu, nasi garan. Alamu garan nasi.
Apa. Abdul. Oh, ini Fajar. لفرك هذا بابا لفر تبين Jalan. Kami buka bola poin Najra di bola tu. Jadi mati Accio zore parede tu. di kudu. Ila fin pura. Nama rana katina. Muhammad.
Abdo, empiezo. Nama, ganti. Lakukan turba kana kaba. Fami. Awali na baba. No. Yes, sir. እያየ አትከራከር ከዳኛ ጋር ኑሬ ከዳኛ ጋር እያየ አትከራከር። የሚከራከረውን ነገር እስማ ብቻ ተባል እስማ ተባል ቢራ ከዲኒዚን La cosa torba kabay. Free jira ba free erga tara free. Namne da aku magama na suwe dapat mabawa. Dapat aku lagu. Masih kamu main betul-betul makan dia.
Mamadi ko fay soka ni. Ay. Ay. Nala dari Bela ini berbalik. Bela ini berbalik.
Izquierda. ارجع شوية كده عريف والباء ما يقرش فامي والله دانيا ذكرنا فامي دانيا من يتساساتر أبو رجع دبت رجع دبت سنجا دانيا سي أنا ما أكثر ما تكرر كريه وني سمعت كده كده ألوان كمان جاني كرا وصار كان تكرر كريه ساتي كوبا تكاجلا ساتي كوبا تا Thank you.
Haaf doora dhufee fi hin jiru. Tuna nasi maden sate ya. Ila tuna argata di kota sa. Asin den. Kaki nama segini. Guru kumari kira. Pasuti. Baca bola berisi kira. Mati bola bangara terbe syasheti kira. Mustafa Lakusa nama. Mata itisa Mustafa. Mustafa goli beradara syasheti kira. Syasheti mata. Kalam kubang gara terbegira tuan ini Mustafa aku siap sama urji Mandola Mustafa Mandola Shashi Mandola Dubat deh bisa urut kamera. Sarah ganti saya. Berdolamu. Berdolamu kepada tiga. Berdolamu. Berdolamu. Kurang. Bangga lagi baik tiga. Kita jatuh sama sekali. Ito ako sinali. Irami. Akan ban. Baka. Syahsyefi Mangunahu pertama berita gawat setuju Kuban Afridi nama YouTube Syahsyet Amerika Saat Hijrah Semua Ramadi Gare Akisa Gare Syahsyet Abdi Sendiri Betul Saat Hijrah Uli Abu Gadu Sebagai Hijrah Syahsyet Kuban Saat Hijrah Aku Sahur Di besok
Hamileen hin jiru hamilee. Isan kabani garkana. Wallahi hai dar kuma kabare. Ahmadi kabare ko. Kaulle jalan kacau bagar. Hah? Aji deh muka. Kubba jari luar. Azbazu dan deh karena nak kubba terbabe azbazu. Ahmad atina manuma tibar karena azbai. Boleh saya. Sagale silent juga tahu.